السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجت دوتو مقالة تيك توك سنين جتا هردا قافين أن سنيك أبدا في أقوم بيتني وروتان أجرتي جما كيستين أفتني سيفاني مالف نما جلا هندوبني سيفان ما هم بونتانا جتني والله بالله رب أرجع بوني شكله هنك أبو جرو أمو هاتاتو تي ساعة الرجالة أنا بيزي وانت هيفي سنما في سنين دبيسو هندن دهيني سنين جدا أمتك يا قاليب كبجم وجالة مكيا كسن راجع في أموتني يوجا في كسن سنين دبيسنا يدهينا سنين جدا وان دبيس جلا دبلا سنين إن شاء الله قافين هردا سنين كبده دفه أبلتين تيجي كوان سنين جتة كنا دورا ألفا باتي لما جه نراب بها باتي لما به نراب بها مال ركون إساتي مال الرأي كألفك يا كنا تهودن ده جتة نجافته akka agartee qorattoonni addunyaa jedhanitti yoo taate ulfi yeroo baay'ee qabatee bahu keessattuu irra caalaan ulfa baatii lamaati akkasuma baatii takkaaf walakkaa fi haga baatii sadiititti jechaadha ulfi kunniin hoo maalirraa bahaa ka jedhu jijjiirama hormoonsii qaama keenyatti irraa jijjiirama agartee qaamni keenya agartee hormoonni isaa baalaansii wal hin goonee fi ilmoon tun qabataa baatii jechaadha akkasuma ammas hinqulaaliin kan keessuniin yeroo itti inni hinqulaaliin qaama kan kee keessatti reedii ta'e yookaan qophii ta'e inni wanti firee barbaadutti waan firee san hin argatiniif jecha yookaan firee sun irraa turee waan dhaqabeef jecha fireen sun yeroon boodatti waan irraa turee dhufeef jecha hinqulaaliin kan kee waan turee jiruuf lafarra maal tahaa feel tahaa deema yookaan ammarte gubachaa yookaan badaa deemaa jechaadha ilmoon sun hin qabatti hin teettu jechaadha hin baati maaliif jennaan inni yeroon silaa ilmi namaa ulfa itti qabatu jedhanii yaadamutti silaa yeroo qaami kan kee qophii tahe sanitti waan agartee fireen argati yookaan sanyiin sun bira hin dhaqin jechaaf sababa saniif jecha sanyiin kan kee sun turee eegee waan dhabeef jecha yeroo silaa qunnamtii san ati gootee agartee fireen suniin isa bira gahutti hinqulaaliin kan kee laaffatee jira yookaan agartee dadhabeetiin jira kanaafu hinqulaaliin sun maal taha yeroon booda erga qabatee taa'ee booda waan humna gahaa hin qabneef waan agartee taa'uufillee waan sappoortii godhu hin qabneef jalaa jigaa jechaadha wanti kunniin agartee akkamitti akkani taa'u yookaan yeroo kamitti yeroon bareedanii ka jettaniif yoo ta'e isanii fi muyoo jiraate yeroo namni agartee ilmoo barbaadu tokko fakkeenyaaf guyyaa 16 irraa qabe fakkeenyaaf taarika 16 yeroo qaamni dubartiidha hormoonsiin kenna banamaa tahee yookaan agartee ilmoo qabachuuf reedii agartee waa qabuuf inni qophii ta'ee jirutti yoo agartee firee yookaan sanyii argatee jedhee yeroo sanitti yoo qabate ilmoo suniin ilmoo bakka siigeettu ta'a inshallah biiznillahil kariim jechaadha akka addunyaan jettutti yeroon kunin fakkeenyaaf guyyaa 16 irraa qabdee yeroon qaamni namaa itti banamu waan taateef haga guyyaa 30titti jechaadha yoo hedduu kanatti laguun kan kee hin dhufin eegee fireen qaama kan keetii qaamni kan kee banamee hormoonsiin kan kee afaan banee eega waan taateef banamee eegee dhabee yoo jedhee laguun kan kee hin dhufaa jechaadha yoo ammootiin iyyuu inni yeroo inni eegu sanitti fireen sun itti dhufe maal tahaa laguun kan kee hin qabataa achumaan hafaa ilmoo tahaa ilmoo sunilleen hoo yoo rabbi dursii qora ilmuma siitaatii jechaadha hin bahu akkasuma ammootiin iyyuu agartee yeroo baay'ee ilmooleen agartee qabattee baatu dadhabbina hinqulaalii caalillee hormoonsiin kan kee agartee yeroo inni agartee hormoonsiin qaama namaa keessa jiru kunini yeroo inni ittiif qopheessee eeggatu jira waan taateef yeroo sanirratti batalay agartee fakkeenyaaf yeroo amma laguun dubartii dhufuu gahu kanarratti yoo fakkeenyaaf guyyaa 16 saniin jedhe kanarraa eedanii guyyaa 16 17 18 19tti jedduu kanatti qabachuu baachuun mala ilmoon haga kana lamaan jedduu guyyaa 16tiin qabataa 17tiin qabatu 18tiin qabatu 19tiin qabata ilmoon maaliif jennaan guyyaa lama banamaa guyyaa lama cufamaa jecha qaamni namaa kunin achirraa akka gadafi ammootiin iyyuu 25 ammallee kan inni itti banamu ammallee deebi'e 25tti eegee yoo dhabe maal tahaa laguu tahee bahaa jechaadha yeroo kanatti walqunnamtii saalaa yoo atiin gootee jettee osoo asii achi irraa hin gorre ilmoo sii tahaa jechaadha yeroo kanatti 16 17 fi 22tti yeroo kanatti
mokoraa isiniin jechuu barbaada obboleeyyantiya kaachirraa gadafe ammootiin iyyuu yeroo agartee ilmoon garaa keessan seenuu keessan beeytanirra mana yaalaatti deematii viitaaminii garagaraa sablementii garagaraa fudhadhaati ilmoo teessan agartee tiriitti godhaa isiniin jedha kaachirraa gadafe sablementii isaniyyuu yoo dhaqxanii hospitaala deemtanii laalamtanii jettanii hatireetii isii ilaalanii ilmoo san agartee onneen isii jiraachuu isii ilaalanii san booda eega agartee onneen isii jiraattee booda hindadha haasaa dheeraa ta'e erga onneen isii jiraattee booda dawaa sii kennanii jira dawaa kanas fudhatteetini agartee ji'aanii ka ji'a haga baay'ee ji'a shaniitirraa ji'a tokkorraa qabdee haga ji'a shanirraa qabdee haga ji'a sagaliitti kan nyaattu jira supplementiin jechaadha viitaamin D viitaamin E akkasuma agartee viitaaminoota baay'ee jira jechaadha ka ilmoof sii kennanii akkasuma ammootni vegetable nyaachuu qabdaa jechaadha yeroo ilmoon garaa kan keessentirra akkasuma exercise gochuu qabdaa ganama deddeemuu akkasuma agartee yoo dandeetti qaamuma kan kee kan agartee soso'uu maaliif jennaaniin qaamni namaa kan yoo agartee hin soso'ini yookaan ati jalaa ciistee yookaan ati agartee ta'a ka ooltu taate qaamni kan kee sochii waan hin qabneef ilmoon sun la'allaa bahuullee hin dandeetti jechaadha akka addunyaan jettutti kanaafuu sosocho'uu qabdaa deddeemuu qabdaa jechaadha ammoo akkasuma waan ulfaataa waan agartee kiiloo 5 illee fuudhuu hin qabdu hanga ilmoon tantee baatii 4 tartu asitti jechaadha kaachirraa gadafee ammootiin iyyuu warroottan ilmoon isan irraa baatee isan rakkistee yeroo baay'ee waan isan fayyadamuu qabdanii mee juusa furuutilee garagaraa dhugaatii ilaalaa isan jedha keessattuu ananaasii akkasuma agartee nyaatallee vegetable keessaa afakaadollee dhugaa juusa afakaadoo yookaan afakaadoo ismayyuu ciradhaa nyaadhaa akkasuma agarteetiniin chia CD kanallee yoo nyaattan isallee hedduu takka bareedaadha wantootan agartee furuutti tahee vegetable tahee mana keessan keessa waan bareeda digestii agartee daayitii keessan agartee jijjiiruu qabdanii jechaadha akkasuma namootan agartee ulfa barbaadan kiiloo keessan qannasuu qabdanii yoo kiiloon kan kee haayika tahullee tahee yeroo takka qaamni kan kee ulfaatin lama wal bira ba'achuu waan hin dandeenyeef ilmoolleen sirraa jiguu dandeetti jechaadha kiiloo qaama keessanitti illee qannasaa isiniin jechuu barbaada egaa namni gabbaan ilmoo hin qabatu jechuu osoo hin taane sometimes gabbinilleen ilmoo sirraa baasuu danda'a jechaadha kanaafuu ummata kiyya akkasii nagahaa naturaa fayyaa tahaa ilmoo yoo barbaadan rabbi isinii haa kennu hunda keessanuu ka ilmoo hin qabne ka qabullee rabbi barakaa keessa haa kaa'uu fi ka diinii fi ka duniyaa rabbi isanii haa godhu isanii jedha nagahaa naturaa fayyaa tahaa viidiyoo tana isanii dheeresse tura halkan gaarii guyyaa gaarii san bira haa ta'uti fuulii isaa dhaqaatii tiktok yuutuuba kiyya jala seenaatii ilaalaa isanii jedhu oromootti nagaa naturaa